Edetimu Itoophiyaa keessatti samii maambuune dachii maambuune mootummaan fedhe uummata Oromootu uffatee lama buluu hin danda'u. Kun saba qaroodha. Gara bagataa jiru maal jaa uummanni kun tokko ta'ee qabsaa'uu dhiisi tokko ta'ee yoo kuuse dhugaa bineensi dhufe dura ni boqqise. Ni dhaabbata. Muka kana damee kana fuudhee cabsaa siin ajjeese jira. Gamaa gamanaa dhugaa. Hoggaa xiqqootti ol baate. Hoggaa xiqqootti ol baate. Ilmoo isaa si gaddarba. Hoggaa ol siinte. Albaatii gadi naqa. Hoggaa bala hidhatte idil darba kufa jechuudha. Amma warra aanaadhaa gad harcaasuu eegalan ittuma bufnaa jechuudha. Hanga harka kennatanii dhugaa Oromoo sabaasamoota biyya sanii amananii mootummaa uummataan dhaabatu. Nuti bara kakam soine booyyee ormaa firraa baafne booyyee keenya bakka bu'uu miti. Ajjechaan alagaadhaatii fi ajjechaan jaalala keenya ajjechaan. Kanaaf hojiitti seennee jirra. Duula marsaa duraa kanarratti hamma eenyoon yoo rabbi dhaqqabee sirraan yoo du'aayin warra isaan jaalatu dalage. Ta'uu baannaan garuu nuufi maqaa keenyas qabatanii akka kumanii na jedhu irraa buqqaafna. Hundee Diasporaan mana Adaamaa ijaarrattee dachii waadaa galameef akkatti qofa mormitu hin beeku. Hanga feetanii dhiisadhu. Yoo jaalatte gorsi karatti deebisi. Yoo jaalatte gorsi karatti deebisi. Ajjecha uummata keenya irraa dhaabsisi. Saamicha uummata keenya irraa dhaabsisi. Kabajaa uummata kanaa maru akka kenneen godhi. Saniiniiti jennaan hamma feete wiqqifadhu. Hamma feete ija babaasi. Fadhiituu har'aan warra jiru dhiisii warra isaan uumee warra taankii baankii isaanii waliin qabu warra. Amma ta'u keessa jilbiin lafarra oolanii biyya galchine. You want to bet? You want to bet? You want to fight? You will fight. Hoggaa lollummoo lola gowwaan lollora. Gaafa jarri kun beekaa biyya sana dhufnee sirna wayyaanee Afrikaa irratti cimina isaatiin dhaadatamu. Dhuguma bara jaarmayni sun jaarmaa laanayyoon turre. Firfirsuu ka dandeenye mataa nama keenya walii hiine onnee isaa wal taasifne miilli isaa wal faana akka biqirraa ka'e hin jiru. Keessattuu ijoollee faayiroo irraa hin dubsan. Hin beekaa hedduun keessatti Agodaay Shaashamanneetti Naqamteetti karaa warra cufaa ture. Qabsaan beekan. Qabsaatu as jira. Wanni adda godhu garee as jiru kana keessan dura jirus qabsaadha isinis qabsaadha. Mi'a qabsaadhaan beekan. Meeqaa isin bira hora eegalle. Wanni asin gaafadhu biyya kanatti dalagadhaa baradhaa nama ta'a jabaadhaa. Naa dabarte jettanii garuu fadhiitoo uummata keenya ajjeeftu akka irraa qabina. Never, don't do that. Kanaaf hojii itti fufnaa wanni ammas gajjabeessee deemu. Siyaasa biyya amma hedduu diasporaan barbaachisu. Don't worry, san jittee jiru waan dhufu. Hundee keeroo daawwatu. Wanni guddaan gara deemfaa isin hin danda'an. Maaliin kadhachuu ta'e diaspora? Ani mammaati Oromoo Falastiin balaa kana dhufe sa'a 8 ta'anii mana keessatti namni kaadhaan mari'an. Maaliin kadhadhe gaafa diaspora? Doolarii keessatti nuti dhaabu kan biyya bitan. Jaarmeni keessatti nuti dhaabu. Oromoon hamilee qofa sirraa barbaadu. Warri elmanta tokkummaadha qaba. Galma guuteetti wal jaalatee wal faarsee waliin jabaatee Oromoon elmanta akkam jedhu Oromoon biyya alaa tokkummaa isii nama hinaafsisa nama boonsa akka jedhan qofaan barbaadan sirra. Sini galee wanni guddoo ani sirraa barbaadu. Laal abooshee biyya yamaa mutureessu
Abosha Pura Galan, Abosha Arsi, Abosha Ramaya, Katare Dawa, Ganda Kore, Hetu Lagodu. It is beautiful. Abosha Roga Gatan. Walinja Ramal Udra Tinjarina. Abosha Ramaya, Haramaya would do Ramane. I would like a couple of them. Yung badan apo siya wala gagawa di diyan ako kung kabo. Wala na tera bilet rengen ako. Dinera. Ultimately wani barbanu. Umam digas ban jarante. Wal chante dalam ader mun bereda. Wal chalu kalu wal sakaru dabi. Mina wal chafu. Mawala wal musul antaran wal kasaru kadi dia tu. Amma ये तुम बोले मैं निजी बिजनेस आज बच्चा होगा रखूँ इस 10 years वहाँ जाएगा तो रखूँ जितना यार incredibly vibrant community सुंगा हम क्या हम बिजनेस आज ओम बोल रहेगा ला lawyer मता के इधर कबाचू कब्दन डॉक्टर मता के इधर कबाचू कब्दन जार में मता के इधर कबाचू कब्दन उम्मत बिजारी वो को हम जिनको दाएगा बट तुम आगे नहीं को हम करेगा हर एक दिन बोल बरंगा वो कैसे करा Well, Jonathan will move on with the wedding. But at the end of the day, you are Oromo Canadian. You are not Oromo Romanian after this. You are Oromo Canadian. Oromo, one top one in Rabaruka. We have to be honest with ourselves. Ufit Amanuka. Jawar Namtok. Gafi Jawar Gafatame again to Khan Kabajama Umar Suleiman. Kalamakamu Kamukhtar Kadir Gavati. Gafi Jawari ni gafi umat Oromo hunda. Erga kitab ni kuni, bisame boda, Jawar garamit tide ma, kanjat kangavan tuhar. Umman Oromo akata kami Jawarin hordo kanjat tuhar. Okoka. Lamma I don't believe in rumors. Rumeri to kujra. Jawar Party Regional Amalgamation. Bukan mo party le wala ada dawali tu ke? Tokuma jo pe jaru de majra. We support that. Garu akak umara marro sadafa hinya thamne ya doka. Toko gafin toko why biya hesa why pannom obbo Johar. Jawar du hasa sa hesa tinda gene kumati war jonde thenya wando. Waradiha kanneen qotolaalee agarru ijoollee uummata salaalee kan isaan guyyaa qalaa turan warreen kuni dhuguma faalloo miti moo waa'ee kanarratti sii dubbatu dhageenye akka nama dhuunfaa tokkotti maal sitti fakkaata waan joon barbaada. Johar nama tokko ilma namaatii lubbuu qabaa du'uu dandeessa. Yeroo baay'ee hooggantoonni keenya hayyoonni keenya warreen jennu Wada bersitani kenu kana rakkoda qabdan jala khasiya ka gubbata ku basenat tille imadile dawa khairati gide heddu jawar sinda devine siga manna devisa na division ho jawar devisa na division tu fanji mallasan awale jira so fanji mallasan awale kana mallasan egadwe amada era bulle jatu fanji mallasan ho ega indi bulle ega indi tu babu buneta te so Fanji sanamnya kemil kobreta sisu, mana sahut jitu emo, mali fi argamu na begabi jo, akan nama toko tin deva coba dah coba. Kalau mau awal be, rakko negenya dire kawa, yero situ jual, hangka jamu si cek tadi, yo haya dokter yero gratis, cuma dire kawa anak tuh di sini situ bisa, so yero seni desa nanti akan dire kawa tuh jamu tin demak, akan cuma dente, dua bisnya al dente, wise rasa coba saja. So in Maharati Mariate Hanga Jabuti Egate, one ati regesi, Hanji Malasan Hai, Tirewa Haga Jabuti Tiratakawa, Hano Kawade, Aka Namata Koti, Yohako, Oromoti, Namota in the Hatirekawa Oromo Chura, Lafate, Nidrekawa, Akamitina gave Basu Jumdia, Hanji Hanga Jabuti to Sanjay. Lamafa Gerau juga berarti balik sama juga. Wah, dangga bermesma orang community. Kalimantan jadi abjada. Orang mana mo? Toko biasa ni dinya jadi. Toko mo biasa. Biasa mana itu biasanya jalan aja.
ati ammoo ni dimokiraatisnaa yaada sadeen kan akkamii wal taasifnee waliin oofuu dandeenya. Kan sadaffaan sarbamiinsa mirga namaa kan mootummaa sana namarraan geessu jiru viidiyoo waraabanii namarraan geessan kana gama qaamota alaatiif gama keessatti hirkisuu fadhan kaabinoonni tokko tokko jalaa ba'uu qaba. Kana akkamitti akka gama keessanirraa hin ta'in uummanni beekuu danda'a hubachuu danda'a. Gaaffii biyya kanumaa. Aboo amma dubbii isaa yeroo misoomaati nagayaan jetteeti awaajuu ta'u. Hoggaa akka jettisan waa takka ammallee sabaaf sablammoota hojjetu jiru. Billaachi odoo ifi hunduraa humaan qabne dhagaa uwwisaa jira. Namni mana ifi hin jaarratin sabaaf sablammooti jedhati addi deemuun waa hedduu nama mudata. Ammallee ati biyya jechuu san hin dhiifne. Oromiyaa kophaatti dhaabbachuu qabdi, if danda'uu qabdi, ajjechuun qabdi. So, ammaan tana ka'umsi kuni Oromoodhaaf hangam takka abdii kannaaf waan jiru gaafachuu galee galatoo. Aboo si taa'ee dugdaadha daftar siree kan jedhamu ani biyyi tolee bisachuun balu. Gabbii siyaa'ee dhugaanii dhugaa. Majalaan deemee baay'ee si godha. Gabbii siyaa'ee doktar kan tiree naa salaam. Foto benar naik. Ini mulai juga tu. Besok mulai orang sudah mau kata tu tu, sofrei jadi sambut dan. Security na cuma cuma limit tu lah ada, betul ada nama kawan ada. Di mana ini sudah tahu jadi. Aye. Yaada feetee qabaatti jaalala uummata kee duratti sii kenne waan feetes haasoftuu takkaa waltajjii ta'uu waan taane kanaaf uummanni kun maaliif na jaalataa ka jedhu irratti hedduu international seekiiti. Riffachuuf galma kana amma 3,000 kireesmeechaa. Waggaadhaaf galma bitannee keenyuma keessatti simannaa itti duudhaa biyya. Dhaamsi sun hagaan tokko deemee jiru. Nuun koree koomunitii haga ta'e isteeppii ta'e deemnee jirra. Galma san bitachuu fi xumura gubbaa gahaa jirra. Uummanni kun bila argite kana koomune ta'ee akkasitti hafuurra ammumarraa dhaamsa jajjabaa walakkaadhaan jennee galma bitannaa uummanni hubachuu qabaa nuti Oromoo kanaadhaaf biyyi keenya kana. Waa'ee gaaddoo wallaggaa kaafne waan hedduu nama gaddisiisa. Gaafa dubbiin Oromiyaa wallagga Oromiyaa kun dura eegalu. Wallagga keenya qarqara ture naannoo gaamiitii fi beekii kana ture. Gaafa osoo Oromoon duratti waliin dirmattee waan sana achi dhaabde har'a biyyi kaangee achi facaate biyyoonni waliin geessu. Atoon biisoo jechuun fedhu malee osoo wayii waaddu balatti kun jasbeessa. Gaafa jijjiiramu nurree ariifaan angoo qabatan ijoolleen marga wajjin turte namni baa'uu si moochi bidaanii jechi bakka laggasaa hojii irraa bukkee irraa waree garsa ture. Osoo asiin gadi isaan angoo qabatanii biraanuu ijoollee lubbuun jira bilbilaa fi ture. Dahulu zaman kira kita kata kalau segala mungkin duit sehara dan harus coba orang sudah wan teracik dalam sahas balbal Umbar bani jadi kapan bakal cari wala kali bukan lebih lama umman ni sun daci wala gak daci lola satu bicara is settled agricultural community ummat aku ubate kota dejira Lola aku pe umman Hoggan dake ang sakkan surau la karge pe Hoggan dake it was very clear lolli muni it will devastate the society suti ka pojira lune Gama ba ogaya na solla asiwanda gara tolwa ila Gama gara nu kan jala sine mali ni gojo lu ka ni kola Hori di galo jara ka pojira kasi Wali gara ge ni pojini di bale ke poji borane multi sarban kore because we are mobile society Umman wallagga ho
Gujii hoo, ka Arsii hoo, ka Shawaa hoo uummata socho'uu hin dandeenye. Uummata taa'ee lolli irra godhamu jiru. Wallagga dhaynee hanga Asoosaa deemne mandii jedhanii na fakkaata dachee akka jira. Biitii jaarsa qabdu gaarii gaafsan namni keenya finiine lollu malee jira. Lollu manguddoon galgala kaameraa fi qeerroo nurraa baasaa fi isin dubbatan hin jira. Aboon aan jira. Saboo bosonni as malee jiru maal olli gara keessa hin jirre. Akka kaanee Oromiyaan guutuun akka gaafa qeerroo sanii waliin lolla. Takka lolli biraa alaabatu jira. Dhumne gabaasa fuula jirtu torba. Bakka lammaan jiru, bakka daawwit jiru, bakka biraan fuulaa jiru, bakka namni meeqa silaa hayyuu fi hooggansi yeroo sanii jirutti. Wal dhaga'uu hin dandeenye. Jargaan boora turte akkuma wayyaaneen qarshatti yaadan beektaa. They did not internalize waan jijjiiran. Maal naan jedhamu si'ati maatiin qabda waan abaa'oo kanaan. Mallasuu bara abaa'oon ni gargaarte. Maqaa abaa'ootiin silaa Oromoon mormuun ni mormuun aadaa ta'ee jamalee jedhanii bara. Oromoon mormuun aadaa ta'ee nu mormuu isaan dhiisu. Abaa'oon kun xiqqoo turtu maqaa isaatiin hiinee cafaynee bulchinaa jira. Aboo Itoophiyaan mallasii fi taphii takkaa miti. Oromoon kaleessa isaarraa tokkoo miti. Addunyaan jijjiiramte. Ibiddi kuni gidaamitti hin dhaabatu. Taayim laayim waan amma tasaa lolaaltan. Nuti biyya gallee baatii muraasa booda ibiddi dhooqaa. Har'a dachiin Oromiyaadhaan lolli keessa jiru hin jiru. Kanaaf waa hedduu jira walli naannoo sanii jira. Yaadattani gaafa lola Tigraay deemamu deemu ummata walla kaan ajjeesuu bira dabeeti lolli irra godhamuun bira dabee maqaa balleessuudhaaf duulli godhan laafaa miti. Miidiyaa irra dubbachuu barbaadu jarriin waa'ee dawluu irra abti burallee abdiiwwan irratti reetii eeggatee maal jedha amaarri achi fitan. I know for a fact fakkeenya ijoollee yuunivarsiitii Dambidooloo irraa deemte san kan butanii kan eebsine jalsan mootummaatu buta. Ayiniwe ni qaamne. Booda'oo gaafa lolatti irraa kaasuu deeman naannoo naannoo kana fakkaate gaafa namni kuma jedhee maallama koo akka fuudhee irratti warra mootummaan jaareetu mootummaan leechuu hin dandeenye duriyyeen maqaan koo baatee beektu. Jara kanaatu jara sana. Amma kalee jimma keessatti abbaa qabeenya jaraa kalee tokko ajjeesan. Warri ajjeesan sun har'a dhimma maara Oromoo godhu jedhan. Kalee isa qabu gurbaa jaarroo baay'ee ture naannoo jimmaa kunuunsaa ture keessan Oromoo keessa. Humna san loolaa fidachiisan naannoo dheeraa. Namni boruun agarre. Wanni har'a facaafte boru akka ammaattu beekuu dhabuuni balaa akkanaa namatti gaariidha. Gurbaan Gujii irraa waliin kaases kanaan wal qabata. Ana Gujii Koongoo Itoophiyaatiin jaala. Koongoo hin beekanii Dimokiraatii Riippaabilika Koongoo. Afrikaa keessatti dachiin tujjaarri dureessina fi badhaasaa akkasii jiru. Warqii daa'imman mineraalli jiru. Mineraalli sun jiru garuu balbuunni suni kan Koongoon ittiin kaasuun kan Koongoon amataa gadaa ittiin miidhute. Amma Gujii kana keessa gaafa lukaaf sooyinu ni beekanii kaampaanii tokko biyya sana Gujii isaa ture kaampaanii irraa lamu irra qabsooyineeti keessa ba'a. Daldaltoota Gujii waliin ijaarree maallaqa waliin baasaatii public private partnership bifa ta'een bifa sadiitti tokko uummanni Gujii stakeholder kan ta'u sheer kaampaanii keessa qabaatu sheer keessa qabaatu lama mootummaan keessaa qabaatu. Sadi kaapitaalli alaabaan barbaachisu kambariin muuxannoo qabu keessaa jiraatu haa ijaaru jennee lamaan lubbuun hin jira haasa'u ture kanarra. Uummanni Gujii kuni halkan tokko miliyoona 300 waliin qabate. Harkaa waliin dheerii mallee tolchuu waan ta'eef beeku itti deeman. Obboleessa Itoophiyaan Gujii gidduu jiru amma. Maka Itoophiyaan yeroo Gujii kasaa'uu jiru maqaa Oromiyaati. Oromiyaa maayiniin jedhama bakka amma Gujii hojjechiisaa jiru. Maqaa irratti fookasii godhina. Maaliif maqaa irra yoo ofirraa dhiibaa oolle bu'aa qabu.
It's called Oromia mining. Kurang midrogi. Amma it's called Oromia mining. Amma wali mulle egalan. Guji kaisa last I counted there are more than 47 companies. Kanano san Saudi. Shaitana toko midrog jam kaisa ba kene after itu betul mulai. Pakainya Guji boran wali nakari juga. Godina nano nagelle tumun kasya sana tu bahala ke people की जरूरत है जो और इसको exaggerate पर और ये मधुरा बोवांगो लम्बे बिया कर लेगे साहब खाना वर्रा सबत आयो था तेरे रासाने गरा आयो था इस orang ber sunni dong mereka ini kita kaya Guji nanti Guji kita dua Guji toko boga lama dari kana baru ni kecil lagi roman oke ini kecil Dubi Godina pakai seri tiga belas umati nano seri थोड़ा बाजी वाला हार दिए जिम अपना ये रो दबरे मारी क्या तो औरों में kalau सरकार banti aja mira maju topo kalau di moduman mira lama pa wari moduman bumi no kalau mau tanes no apa jiम apa kesediti lamang kada plus to war mau kurban jalan kamu kayak sahabat apa to hammengi jiम merati tu sekarang Godina berada ni udah jabatan kembali ber nama jiम maka biala juga kan akses berapa ya macam ni betul ini mobilnya berasa jimat terjadi apa mal zaman ini tadi mana jiम mana cuma megoga jalati nuti tu bende kita berapa jiम ni cewek mama ber osor lolli ke senjir Godini orangnya akeh jiم mah pun hammengi nano sari triple aku orang mau kerja apa? Aku jimat double amal yang mau minta apa? Sama sari mau apa? Karena orang yang aku yang malah kerja ini, amar orang walgay. Dulu apa adalah yang apa terku? Orang kamu juga kalau dulu. Ada tu di mana namu tu sente? Bojam bondar walak kawa everywhere. Arsi badang pun. Akatul baso fe'ani milisha air ko ni ruk ege jiran hana bali biasa ni wal ta'e lola kada absisu rat full le fachu lolla katta banne ko gota lama sadin da brekana yali arara orga ke kan budu iban bulan tu atus aktif link kaisa tu jole bo tu shakki ka batus jole bo tu arara san kabar san di shagalta mi khan rage kaudubat de sabi Karena warga yang jalan tu jalan terus tak kader se nage ni sen tak hubaru yo ka ne pura tasu dekka masalah itu mana ba nama to ko di jecca hawi hindu ko nama to ko di jecca me ogaroni jo mari aran nama to ko haga ogoda jahan dabrena dara me ajje ko misal ormo takka ogoda dabrke saran be ogaran jo kisi be san kete san gaba dana ka karena kalau lalu berbaisa, boleh ni jawai mana tu gambar kerja negara tu. Pano tu pada gambar tu jika perlu. Banda bukan ini tadi. Movie amari historically movie elite amara, kerana rumah kamu lakukan apa? Wan sosok tu kumpa itu bertumbuh. Garu hangga to korban nanti gyaan में तुरे गंदू लम्हा जल तुरे पिन्ने हीरे उमाय चु हीरे सन खड़ाबम सीस अभी ये बेरा याद आता नहीं और हमारा जितने जितने गल्ले संबोधन हमारी हाइयों था डोकरों का हमारा दोनों में गए बोले चोफा का केसर दीमा पा केसर गरर सीस केसर वान सन का केसर सीने आप सीस अभी एक अनी डाबे वो अम्मा देखने एक ada musim eva bigla urisa ba ya kapan diisi rebo ni benar minister negeri apa tu ekon marsala ma sad yoga nabi maria ni kaji du dabe ta bizaru mari ako ya ne le di feria isa nanti mujani ni
Jarri amma malasaan gua qaba yaada waliin kun garuu hidhin miitu kuma naa kudha sagal Itoophiyaan milik jee baarsee jara qabatee dhugdu amma immoo waggaa jaraan waliin kadee as dhugu sabboonaa qiixaa nama kamuu ol eeggatti shumil sagartee yoo kaa'atu caffee irratti hoogganaa keenya kaleessa akka hin eegdee akka godhanii baahoo maalii godhanitti arras hoogganaa keenya abiyyaara sabboonaa ta'a. Not in my name. Robert pada apa kedasa langsung amak Allah. Oromo bikas. Oromo nama awak kita kalau akan aja akan tidak akan sama. Maka yang kamu kau anggur rakawate sabab berani itu sabab berani ibu. No. Ini aja mau ada ibu kau berani itu. Panu amai sih tengah dekat. Dangga di nama rawat itu kan. Matas. Udah ada yang minta mantu tu, lepas muda muda musan. Kisi tanya bawa aja tu. Ortodoksi di Amara di Pulau. Apa sih aja muda dia? Ikan sari mari tu. Orang ini dia tu pergi mutu mati terus muda mantu orang orang tu. Amara muda kanal sudah muda mantu lepas mantu. Tu nama ni Sumbi. Walau kata kesimpitan, walau kata kesimpitan, kau kan modu malah berkali satu. Abi ni berkali satu. Hai. Oh, nabi berkali data. Jadi tu mah short memory munjabi. People know. Kale amar bifasad marace nurut tulis. Aramun marace dia amar tulis luar pada no. Mesti gara-gara rumah amar waktu itu tehnya, bukan orang ni. Biar kamu nak buka kamu. Ni malman. Garu mesha tahu hindan ni. Angkara kau itu kati binte boleh tu. Aror orang kau angkara kau yang kau boleh. Kau itu rapi. Kau itu mesha siasa tinggi sekali. Kau itu siasa kan hintali kamu. Umur sembeli. Orang yang kita tahu kerana milau tu kau kau itu, Malaysia rakasi, wajah singkasi, mali kasi, terus siasa dan emarama mungkin nama wani jirre. Nama kami kaya timi nama tingkana, garu nama kaya rawan tak ada itu tadi. Itu, ini gimana? Nama ni itu orang tu orang yang kaya tadi. Sagal tami sagal orang mau belajar tu. I know ya terukar kali. Ini tu soal ni. Nama sagal tami sagal tu. Nama ibu tu sagal tami sagal. Reti kerana ni buta orang tu. Orang mana kaji tu semua. Malik. Kawin hilang lo siasa ni. Tadi kami ni. Bala ada itu. Awak yang kata mana kasih bicara dulu. Nama mata sahaja, konsepsi satu orang, dua nama ini masjid ni jalan tadi lagi. Dan masjid itu kayu, akhirnya siasa kemasjid itu rumah. Ijaru itu sirna itu boleh, sirna motor mana? Kalau sirna jalan mak kasus siasa, orang mau sirna motor mana? Itu semua dia lagi. Sirna alagan jam jatuh kita. Digani karena itu bakal musim harki biar boleh diri. Kau namu tu mana kopai saya tadi. Gawa kira kita semua jamu. Yang gapa sih itu budaya ta. Ammo akan tulis video. Itu yang penting ni. Anak politika parti itu sebelah. Akak anggo mengawat itu sebelah. Ambian jauh tiap. Brick by brick. Gua jangan terang minta lu lagi head tu. Faedah nak gandes dia. Serna kan kali sah.
Kupido gara jala jijjiir kana fayyadamneeti keessaa haala miidhagina jijjiiramne har'a namni keenya seenee jirse. Abalfaa jennee osoo hin jiru rakkoo. Fakkeenya eegaa hantu kana kan dhaqee hundatti galgala hogganoota keessa wajji mari'achaa jiru. Hogganni bara ariita filatee qofa adeemuuti. Kan hogganni edaa harka bara taanaan teenyee mari'ataa turre. In every community marii akkasii godhaa jira. Tan qofaa miti hayyoota North America irraa waliin babbaran teenyee mari'achaa turre inni mana kana guutuu baatu. Amma isin keessa qeerroo san gaafa socho'u ijoollee akka jamaa turte booddee tas qilleensonni. Asirri nama tokko kan hin argisiisa. Hogganni jira. Ammatti garuu wanni si jettan sirrii dogora miti. Nama qabaachuun barbaachisaa. Isaan mul'ama. Ani iyyaala dhumuu gaati. Hararatti muddatee. Asitti muddatee paaltoo irraa kaasii osoo waqaruun as gahe. Ani gambanyaadhamu karjinti. Wani nama maxxanu jiru. Nama hedduu garuu gadi baafnaan xiqqaatti qataracha. Kanaaf of eeggannoodhaan deemu. Wani boonus warraa isaa miti nooti pollution. Namoota gadi dhaabbachuu yoo danda'a. Kaayyoon qabsoo amma boonuu lama jalata. Preserving gain, advancing more. Waan hangammaa qabne ni dhiifanna. Waan kan wajji guutan. Hoggaa hin dhaabaatus waan inni si qabbaneessee jiru. Balance of power wanta lallaalamu jiru. Usuleetuma qofa waan aarree. No. Time is very important. Timing. Haalli jiru yoo waa goote ta argatte san si jala sharafamu itti sii dabala. Haala jiru yoo mustee ilaalte argatte san si jala sharafamu itti sii dabala. Kanoon dalaalaa si kan deemu jechuudha. Dhimma diree dawaatiin hin fakkaatu. Mucaa jabaadha mucaan sun. Fuula isaa malee maqaa isaan beeku. Hoggaan biyya galu dhimma diree dawaatti. Hoggaan biyya galu waliin tursa irratti ta'e keessa dhimma diree dawaa dhimma Harar dhimma Somaalee wal qabatu. Waggoota 6 dabre kanaaf Somaalee Oromoo jidduu uummata akka ture. Akkasii mooyyalee irraa hanga Boordojaatti manguddoo sana binnee mana horiyyatti cinaa booda reedawaatti harawaa cumee muka nama faaluu ture. Gamaan argeetiin gaaddisa shaadab tuulaa jalatti gamanaan manguddoota abbootii gadaa jalatti dhimma duree dawaatis furmaata waaraa fanyii mallassan fashalsuudhaaf wurtis close dhimma mooyyalee fuudhaaf wurtis close murna kanaan waan qaqqabu. Dhugaan tarabbiiti. Dhugaan immoo waaqaa keessatti hoggansi Somaalee maal goone dhugaan isa jira. Yeroo reeni uummata gidduudha. Gaaf sanii dubbii dura akka furo dhimmi dirree dhawaa afaan waan akkas baroonni ta'ee miti. Mucaan amma waan tokko tokkos itti baase. Becky deddeemtuu jirti. Dhimma Somaalee Oromoo kana fuudhaaf Jibuutii, Somaalee Mogadishoo, Iisli, Dubaay, Minesoota dhimma Hararii dubbisuudhaaf Hararii bakka adda addaa dhaquudhaaf. These things are complicated but simple at the same time. Local reality ilaaluu barbaachisa. Malaa tullaan hoggaa nama qabe. Marga ittiin jiranii bara itti irra kaa'anii itti oomisanii suuta tullaan beektanii fanjii namni sii kaa'e buqqaasittoo deemte rooyeeti dhaqoo malaa isaa deemu turre warra qaqqaban. Waan oolu kan isaa dambaasii dabre kana keessa dubbiin dirree waan isa jeddaati. Gara baaleetiinis hawwaasee barbaade dhaqee argaa madda olaa gura keessa turani gurguddoo fi qofaan. Waan wayyaanii barsiisee boonu barbaade ijoolleen birama.
Malah kana muda apa? Ijoollee jallattu akkamiin isaa fuudhee akkamiin jallisee akka guddisa ajaa'iba. Biyya bulchuuni political management jira, security management. Wanni jara kana fidaniif Oromoo fi saba itti miidhuu waan ta'eef security level malee takka political strategy keessatti galchanii beeku. Rakkoo siyaasaa hunda furmaata security barbaadanii maal jedhan namni madooshaa harkaa qabu rakkoo hunda mismaarumatti fakkaatu wanni hundi amma waan jeneraal wayyaanee gaafsan godhaa turan godhuu barbaadan hin shawwadaminaa kalee galgala waa haasa'u ture ka'eeti bishaan jee mirkaanee haladhan taane dongoran taane raawwa uummanni Somaalee kuni uummata galata qabu bareessa of course ajandaan biraatti beeku isin keessa mashaasan maawuyya Oromoo keessa namni Somaalee dippiloomaasii Somaalee beeku sidaran jiru isa diisii nama tokko gaafate hin qabu hariiroo gosaataa hariiroo seenaa kana osoo hin laaliin rabbiin naa kenna jechuudhaan uummata fincilsiisee maal godhee ittiin qaanee duuba deeme. Eegaan godha dhufe waggaa 5 dura nuu Somaalee nagee ture namni keenya Somaalee keessa rakkataa ture rakkan. Amma uummata baareessee Amaaraa wal lolchiise, Tigree wal lolchiise, Eertiraanis wal lolchiise dhummaa dhagahuun Somaaleenis diina ganda bara. Why? Bara dantaarratti wal loluun maal koo qabu eega karaa furmaata biraa dhabdee exhaust gootee booda wal loluun maa miti garuu harrayyuun maal jetti bikka waraannetti tokkorri hin luqqifatan maaliifi ni sodaatee luqqifannaan na waraana jeessi gadhiisa humurmaa bika dhagaatti nu luqqaafata waggaa xiqqoo jaaliin gaddeeffata humna kanatti jeelii goolabaa imma dirree dhawaa ijoolleen dirree dhawaa shawwatanii awwaara qabuuf jiran kan dhibeenee eenyu maal akka godhu dubbii yaadiin dhimma Somaalee dirree tirriyoo dhimma UNESCO maal kana dhimma hiisatiin sababa irraa hiisa gurguraan oole jira Oromoodhaan keessa maal qoodu jira ala noole jaarso tiktok irra waan yaa'u jirullee gadi gartanii this is sponsor namni gosa fi beekumii fi gosa fiitii wal lakkaa'ee wal fuudhummaa rakkoo qabu. Eeggannoo barbaachisa. Maaliif ijoolleen tun wayyaan irraa sharrii baratteeti irra baratte. Waa jaaruu hin dandeenye, waa diiguun, waa balleessuun ofiidoottuu wayyaan itti argatee jenneemi jara sheekaanatu erga tokko galantee tokko. Bar Oromoo kana keessa beeka hundatti beeka turuuf kan jedhamu Wallagga Shawaa Arsii maaliini amma balbalatti ibidda nama qoqqoon barbaadu jirani. Kanaaf illee waa'ee abooshaa san ishee gaddaa isin jedhe. Hamma dandeessanitti abooshaa sanaas hamma dandeessetti gosarraa baasaa maqaasii. Abooshaa Aramaa jaan abooshaa alaatiin. Abooshaa gaara Cilaaloo jaan abooshaa Sheedamaatiin. Hamma dandeessetti ibn Oromiyaa restructure goona amma booda. Wallagga Arsii Shawaa Harargee kan jedhu waan hin jiru. Because it has emerged as a political identity. Gara miti jira, maqaa gaaratii jira. Godina Gibee, godina Gannaalee, godina Walag. These artificial things politically emerge already. Godina Arsii kan jedhu maal kan jedhu maqaa gosaatii fi maqaa political identity uummata kana ni jira. Kitaaba bareedaa jira har'a bara isinii beekta. We have to re-engineer it. Maaliif wanti agammaa dhufe kuni dura soogaa dhufu diigumsaa dhufe amma immoo gara itti deemu jechuudha. Kanaaf hubannoodhaan deemuu barbaachisa. Dhumarratti waan hawaasa isin kaasuu barbaada.
isin qofa osoo hin ta'in hawaasni keenya biyya alaa wal jaalaa walii obsa waggaroonnis warreen gaarii jirtan isinii primarily mamudisi reefu waan jee qaba waa'ee garbii taasoo jira torontoo gaafan dhagee garbii sherman nuree biraan gate birmaa'ii qarraa kaanee dhufnee bara jaalisuun maal jee namni hedduu kan dhufe waan ispoonsarrii jiruuf hin jedhuga jaarmeen community miseensota community isa waan fayyadu qabaachuu danda'uu qaba oromummaa qofaaf qofa dhufu namni oromummaa lafee yoo taate xiqqoo foon irra kaa'u barbaachisaa jechuudha hedduun kun dardara amma fuudhu jiraam ijoolleen xiqqoo qabaata bakka ijoolleen sun ittiin ooltu isin immoo dura kun jirtanii bakka ooltan adult daycare children daycare entertainment keessattuu ijoollee keessan amma community keenya bakka takka maqaan ta'u ijoollee dhabu jirti ganga affiliations waan adda addaa keessa jiran kanarraa hambisuudhaaf ijoollee jarumarraa qaraa ijoollee akka ol baratu godhaa ijoollee nama dhuftan immoo biyya faranjiitti haaywee guddaa kan beekanii haaywee guddaa kana osoo maappii ilaalin yoo itti seente eksitii bikka ati seeteen osoo ta'e bikka karaa hin fedheen himee in your first 5 years karaa sirrii yoo jiraatte jiruutti wal qixxaatu biyya the first 5 years actually first 1 or 2 at maximum the first 5 years karaa barnoota bareedaa yoo taate itti milkooyta karaa dalagaa gaarii yoo jiraatte itti jiraatta yoo jedhatte maallaqa qabduun ittiin barcumaa fi ittiin aarsuudhaaf deemnaan takka kararraa bannan karra deemuun baay'ee nama dhiyootii alatti akka oromiyaa sana seenaa firaafaanii fi gostii fi haajaamadii fi maal dhufanii na deebisanii eegamti namni ofii jiraatanii sana dhufteemi baatii duraarra dalagaa qabachuu qabdu biyyatti injinara guddaa ta'uu dandeessa takka paayilot you are just an immigrant here you are just a black immigrant so ushaasha haxaa'uu irraa eegaluu qabda an hoggaan dhufe iskoolaarshippii guutuurii dhufe jedhee jedhama akkasuu ta'ee zabanyummaa dalageetiin jira dormitooriin qulqulleesseetiin jira dormi xiyyaa kana qulqulleeffannee beeku yesuudhaan siraa sanichi allu iskuula ijoollee kintireetii ijoollee nama wajjin barattuu qulqulleesseetiin jiran Stanford University Ivy League barachuu ture beeku wanni dalagaa hin tuffatina sistama keessa galuu barbaachisaadha sistama keessa qulqulleessuudhaan yoo seente CV keessatti waa direete inkaam qaba namni hoggaa si qaxaru dubbee kee beekuu barbaada ji'a lamaa sadii dalagaa ala taanan namni si qaxaru so akka dhuftaniin mallaqa naa kenni kanaan naan mala maal jechuudha maal isaa wajjin walii ati walii qabdu oromummaa malee wata hin jiru they don't owe you a thing you know they don't ana rogaan dhufu waan takka waliin haqaan isaan irraa qabu jiru akkam oromoo kana tokkaan seenu idiifiin seene oromoo irratti seenu oromoon jaalattee na gargaarte malee dirqama na gargaaruu na bira dhaabachuu hin qabdu dirqama kitaaba na biraachuu hin qabdu dirqama gaafa na hidhame maatii kiyyasituu hin qabdu they were doing me a favor gaafa kaayiroodha osoo sin beekne osoo as akkasiin waliin fidan as fidan oo maallaqa kijibaa moo jechuun immoo namni keenya ruumarii jira jettee oo koominitiin mootummaarraa hangana fudhatte maalii fudhatte baasii isaanii beekta oo ittiin turoome kijiba kanaatti gara nama godhisa tun maal jambee dha ijoollee leentu lataan bakka qaba jiran jaarsumaa siyaaraa ittiin jedhamu qabu jawar kambani tidak bisa dikabayar tapi nak abulunya bedri nak kena jual me inju sani akka orang mau dammi anga di malah raise boleh inju betul sir kamu I used to raise a million plus every year sani orang nawal nak raise boleh inju
sanii ol namni godhee miiliyoona takka yoo godhate wanta qoonni si godhu jiru. Kanaaf rummaa wanni godhina. Hoggaa dhuftan kana barreeffadha mataa keessatti. Ijoolleen kaan yeroo dhufaa jirtan. Dhuftee baatii takka duraa irratti caccabiiti. Maa dalagaa biraa hin taane dalagaa qabadhu. Within the first year try to enroll in school. School is only English language ta'uu dandeenya. Huccuu hodhuu ta'uu dandeenya. Just start something. Because if you don't start, they say, "Don't you shaka fufu taate?" Afuufamaa jira. Ini kita kana jalan dubbadde boru boru aja lagi. Boru. No, gara hira dubbadde nama muufata. I'm proud of you. I'm proud of the community. I'm proud of you. But I want to be prouder. Baru hoggaan dhufu akka community cahaya baratanii akka miseensaatti immoo kaarra ooluleessu guddatee kaarra narsitee faarmaasii banatee arguun barbaada. Maaliif empowermentii mataa keessatti anaaf bu'aa baay'ee. Kanaaf naamusa keessatti ibsa dhalaan a nation is a combination of individuals. Namoonni maatii ta'an maatiin hawaasa saba ta'a. Namoonni ciccimoo ta'an namoonni dalagatan naamusa qaban dalagatan maal ta'an hawaasa gabbisan hawaasni gabbate saba gabbisaa sabni gabbate immoo biyya guddisan jechuudha. Kanaaf Oromoo hedduu na jaalladhaa warreen mantan hedduu ulfaadhaa hedduu na boonsan bara kana caalaallee akka na boonsan abdiin qaba aadiidha bara dhufuutti mana jaallanneeti mana keenya keessa walitti deebina. Ta'eeni? Aayidaan